بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على صاحب السند وعلى آله وأصحابه أولي الهدى والرشد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بلينك يا بقى ربين قويا جمعة قويا خبجما قويا جالتما قويا إيدة ترباني خمسلمات إسنين جرا nama gartanii guyyaa har'aa keessa jechuudha khayri hedduu gartanii charagaa dalagatu mindaa guddaa gartanii charagaa rabbirraa argatu waan xiqqoo dalagee gartanii mindaa guddaa sawaaba guddaa ajri guddaa rabbirraa argatu rabbiin isin haa taasisu. Guyyaa har'aa guyyaa milkii, guyyaa gammachuu, guyyaa rizqii, guyyaa iimaanni keessa argamu, guyyaa warri gartanii charagaa ilmii dhabeellee ilmi argatu, warri gartanii charagaa aafiyaa dhabeellee keessa gartanii charagaa aafiyaa isaa argatu. Rabbiin isin haa taasisu. Rabbiin jechuudha muslimtoota bakka jiran maratti nuufanasaru. Rabbiin gartanii charagaa walumaanuu milkii biyya lamaanii warra har'a addunyaan kun biyya dalagaati, biyya hojiitii hojjetanii jechuudha gara ganda akhiraa deemanii mire warra jechuudha har'a as keessatti amalan saalih hojii gaarii hojjete gara ganda akhiraa deemu. Rabbiin nu haa taasisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.